abdiin kutatiin tasfaatti qoraciyaa minoo ishaanchi dammoo. Obboleessa kiyya amma naramaa mudhiin akka sana booda isaa hin dhala. Qaceelloo dhalta wali qabamtee bakkuma takkatti bucucucu goota akka chaayinaadhaa 8. Obboleessa kiyya lagguu nama torbaan ife akkuma feete na godhu jirtu gufeetu guyyutta gola mana dhufte. Hunoo kuma dhalta siin jaallal hunoo laal. Hunoo kuma dhalta ammaan tana yoo yeroo ammaan tanaa tana daftee ibidha qabdi. La qinna raadhi sin fodhole waa'ee dhadhaatti naasin. Awoo dhiifama naa godhuu diddeeti jara keenya akkam jettan anis dhiifaman godhuuf gaa waliin gubannaan jeeni. Salamtu. Ramadaana. Jara keenya an takkaan arrabsine kullee dhiifama dhaggeeffadhaa warri mana keessa hirtan nama 330 iraami an takkaan arrabsine arrabsuufillee isimi nama biraatis takkaan arrabsine arrabsuufis karooran qabu arrabni naa wajjin hin deemu wanni naa wajjin deemu faaruu fi kabaja. Ammoo bilook na goote dhiyootan sanii fi qurrama anaatu itti qaba akka dhiifama gartee qurrama sannaatu itti qaba isimi. Deebitin obboleessa kiyyan siingoona dhiifama rabbi jechuun wallaahi siingoona moo siingoona sin deebifneen. Hayyi anumaa deebisuudhaa dhiifama naa godhuun. Masanjaraan amata shanguutuu itti si janajjane hoggaan irraa bilook goote. Amata faayidaa takkan sirraa dhabe obboleessa kiyyatti nama. Hayi duuba gaaraa jarri hoom galee hanga jarri gaaraa galuu siin hin jenne. Murata alo mosila si bika jiraadhe akkas godhu wallahi olii gaddi si deebisee warabbal qaaba. Akkam na goota silaamee haqa rabbii miti mee. Adda fageenya ilma sharmuudaa adda fageenya kana siin hin jenne beek ilma sharmuudaa kana siin hin jenne adda fageenya. Uumaa jettu saata akka ati garaan naan hin jenne duraaniin si beeka garaa keetiin keessa si beekaati. Way adda fageenya kana yaa murata ilmoo nama meeqaa wala dhorkee bir wallahi. Wallahi murata ilmoo sufuudhatiin lama si galakkisina wallahi. Irree sanbarammaan tana irreen ta'e bakka dursan hin jirtu gaafaan akkasii sodaadhu anaat dabalee deemaa dhufe malee. Ati maan tana bara adda hiikkatteeti si magani. Way shamarran kana jaajira keenya yeroon itti deemti ilaaluun of kuulleen ta durii miti hiikkattee jirti. Maal taate moo? Kaalichana maaltu maal ta'e? Dur irreen isii ilaal namu magaa ispoortii wanti kumaandoo tuukaandoo nama barsiisu fakkaatti. Amma immoo. Si. Amma ni sodaatti akka duritti garsiiftu ni sodaatti. Kaalichana dafee wanta naaf dhorkee anaa kanaatti taa'u jiru. Jara keenya warra baranaa kabade hedduudha. Isiniif haa ta'u ani naaf kullee waliin arrabsine kulleen takkaa naas hin tuyne anis takkaa kulleen tuyne wal tuquufillee karoora hin qabnu warri wal tuqeesi soomana qofaa miti yeroo hundaa'u rakkoo keessan fudhadha nagaa naa jiraadha ijoollee teenya akkamii akkana jettanii waliin arrabsina nama arraba silaa arraba irraa namni faayidaa argate silaa arraba irraa namni tirfii argate Oromoon arra hundi isiitu miliyeenara beeytanii san ta'uu beeytanii arrabni kasaaraa fi xiqqeenya miskiinummaa fi jibbaa malee waan takka wanni inni namaa fidu hin jiru waan arraba jaan irraa fagaadhaa boruu itti isheen hoytan samaalumaaf hin jecha akkasiitiin fitti arrabsa samaalumaaf jechi san anumaa faanii bahee waa meeqaa jira rabbi irraa sawaaban harkattan sawaabni isinii deemu tokkollee hin jiru waan silaa rabbi biraa qabdan dhabdan yoo arrabaan ka deemtan taate anan ganumaan isiniin jaajoollee teenya shamarran keenya keessattuu shamarran keenya warri amma ol guddatan hedduu bakka arrabaa irraa fagaadha hanganumaan isiniin jaa nagayaan naa turaa kulle nagayaan bulee yaaddeeti ija taraawiin ol seenan maan tana. Foloo na godhaa warri 300 fi meeqaas jala iraatii foloo na godhaa waan kiyya kanaas itti daddabalaa warri foloo tiyya hin qabne isiniif deebisa yoo rabbii keenya biraan taate za'a taraawiiti za'aan tun ammaan tanaati nagayaan naa jiraadhaan isiniin jaa galatooma. Kulle teenya nagayatti walitti deebina inshaallah. Siif hin dawwala inshaallah. Annatti osoo dubbattu ijoollee loora. Anama guddaa ta'uu qiyyoonni hin beekan amma ijoollee arabaa tokko keessatti dubbattee kadhiin kun falaa kana jette. Wallahi. ما شاء الله شيلي عندك ما في يد لازم شيل انت مو صغيره انت دلهين شباب ما شاء الله صحن هناك دورين هناك شوفي فوق لا تشيليها قي رمضان ثاني